akkam jirtu amma immoo Pythonii fayyadamnee for loopii akkamitti hojjenna kan jedhu ilaalla. Fakkeenyaaf for loopiin appilikeeshinii hedduu qaba warri piroogiraamii hin beekne wanti tokko irra deddeebi'ee akka hojjetamu barbaanna yoo ta'e for loopiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So daataa serverii irra barbaaduu ta'uu danda'a, kaalkuleeshinii wayii hojjechuu danda'u ta'a. Fakkeenyaaf meekaanii wanti isin gaafatamtanii lakkoofsa tokko amma dhibbaatti walitti deebii isaa natti hima yookaan immoo lakkoofsa tokko amma miiliyonaatti walitti deebii isaa natti hima jedhame akkamitti barbaaddanii argattu. So sana gochuudhaaf wanti kun repetitionii waan qabuu fi automaatikaalii hojjennee bira ga'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sum is equal to 0 jedheen lakkoofsa tokko amma dhibbaatti walitti deebii barbaada. For I isinitti hima booda deebii intiniisa for I in range 1 to 101 sum is equal to sum plus I jedheen just print sum. Amma kun maal godha lakkoofsa tokko amma dhibbaatti jira walitti dee'ee output isaa naa baasaa jechuudha. Irra deebii ilaala 5,500 herrega maatisiisa durii irrattis ni yaadattu yoo tokko amma dhibbaatti walitti daane lakkoofsichi 50 amma 50 dhufa. Amma kumaatti yoo jedhamtanii gaafattanoo piroogiraamii taanaan sekendii keetti deebiin isaa kan amma kuma dhibbaatti dee'ee yoo jedhamte yoo kunoo amma miliyoonaatti yoo jedhamte itti dabalaa deemudha jechuudha. Kan wanni biraan hin jiru jechuudha. So bifa kanaan dalaguu dandeenya jechuudha. So kanaafuu wanti irra deddeebi'u akka irra deddeebi'amee hojjetamu barbaannu yoo jira ta'e for loopii fayyadamna jechuudha. So mee haa deebinu seera isaatti. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko amma 10tti baasuu barbaada, print gochuu barbaada. So kana jechuun for loopiin fayyadamnu taanaan kana ala 10 barreessina jechuudha. Dhalaa jecha kana print 1 print 2 akkas jecha ala 10 barreessina jechuudha. Kana akkasitti goona taanaan immoo nuti piroogiraameriis miti jechuudha. Kanaaf karaa kutaa barbaanna nuti yeroo hundaa kompiitar saayinsii irratti karaa salphaatti wanna tokko solvii godhan problem solving skill jechuudha. So saniifuu loopii fayyadamna jechuudha. For I in range asii amma sitti inni itti so eessaa kaata tokkorraa ka'i amma meeqaatti deemta amma 10tti maal godhi piriinti godhi kan nuun piriinti goonu gaa ayiidha jechuudha. Ayiin tokko amma 10tti so ayi kanarra deebisinaa baasii jechaan jira jechuudha. Ammasitti garuu maal godha seera paayitanii keessatti lakkoofsa dhumaa yeroo hundaa yeroo barreessinu tokkotti dabaluu qabna. Kanaachi amma 9 gahee dhaabata yeroo ka'u tokko amma 9 qofa godha laalaa tokko amma 9 qofa baasee outputiin isaa tokko dabsa. Kanaafuu n plus 1 dha kan nuti gochuu qabnu addanatti 11 yoo goone amma 10tti baa jechuudha sirraa laalaa. Kun Python listiin akka kanatti hojjetachaa indeksii 0 irraa kaasee waan deemuuf n minus 1 irratti dhuma. Kanaafuu kana tokko irratti utaalaa dabalaa jechuudha. Amma immoo kaan inni kuni consecutive baase akka gartan tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 galagalchoo isaa gochuu barbaadne asii 11 tokko asitti gaa itti himuu qabnaa jechuudha. Asitti bifa akkasiin hojjenna taanaa. So mee gara jalqabaatti hin deebisa dura tokko immoo 11 inni tokko immoo 10tti nu baaseera akkas goone. So utaalaa akka deemu yoo gochuu barbaadne tokko baasee isa booda 3 isa booda jecha akka deemu 3 3 lama lama isaa fi step isaatti himna. By default the number of steps to take is only 1. Tarkaanfii tokko qofa fudhata. Kanaafuu tarkaanfii sana immoo dabaluus qannasuus dandeessu. Fakkeenyaaf 2 godhe asitti. Kanaafuu tokko eega baasee zuulii lammataa irratti 3 baasa. Sattaanu irratti 5 7 9 dha adeemaa jechuudha. So akkuma argitan ilaalaa asirraa 1 3 5 7 9 10 immoo maaliif 9 irratti 2 yoo edaane maal ta'a 11 immoo as keessa hin jiru. Sanaafuu skip godha jechuudha. Amma immoo kana 3 yeroo godhu immoo 1 dhee 4 dha jechuudha. 1 4 7 10 maaliif 7 irratti 3 yoo daballe 10 hin ta'a jechuudha asirratti dhufu. 5 yoo godhe garuu 1 6 qofatu ba'a jechuudha. 1 6 maaliif 6 irratti 5 yoo daballe 11 out of border waan ta'uuf inni hin ba'u jechuudha. Okay, akkuma kana immoo dugda duuba yoo deebisuu barbaanne immoo maal goona ka jedhu. So asii gadi inni kun increment godhe amma inni amma hojjechaa oolle straight akkasiin deemaa ture. So galagalchuu yoo jenne 11 inni asitti dhuma isaatti himna amma tokkooti. Kanaafuu tokkoon barbaanna waan ta'eef duwwaan godha asitti minus 1 goona jechuudha. Qannasaa akka inni deemu yoo barbaanne immoo asii gadi ilaalaa 11 10 9 8 7 6 5 asii gad deeme jechuudha. So bifa kanaan itti gochuu dandeenya. So yeroo asii gad galagalchinu n plus 1 goonu akka kanaan goona. So bifa kanaan ba'a jechuudha. So for loop jechuun kanuma jechuudha. For I in range isaatti himna eessaa
reenjii amma kana naannee akka inni wanta sana repeatedly nu hojjetu yoo barbaanna ta'e jechuudha. Okay? Bifa sanaan waa hojii keenya dalagsiisuu barbaanna. Fakkeenyaaf appilikeeshinii biraa faaktooriyaalii yeroo hojjettan amma faaktooriyaaliin 5 akkamitti faaktooriyaalii 10 hojjedhu yoo barsiisaan herregaa jedhe akkam godhama kun? 10 baay'isuu 10 baay'isuu 9 baay'isuu 8 baay'isuu 7 baay'isuu 5 akkas godha amma dhumaatti battanii hojjetanii kaalkuleetarii irraa. So dhibba yoo ta'e akkam goota? Dhibba taanaan dhibba baay'isuu 99 baay'isuu 98 amma tokkotti deema. Kanaafuu pirogiraamiidhaan bifa kanaan salphisuun ni fakkeenyaaf faaktooriyaalii is equal to 1 maaliif one is a multiplicative identity maatisii irratti lakkoofsa tokko yoo baay'ifne jijjiiraman fiduuni. Kanaafuu tokko inni jalqabna. So for fakkeenyaaf faaktooriyaalii 5 barbaanna ta'a. For I in range from in range tokkomma 5tti so 5 dabalanna taanaan 6 goona. Want to find kana I in irraanfadhe sitti I in range of this one f is equal to f baay'isuudhaani factorial in f times I asitti dhufeen print f dha jechuudha. So raan jedhee amma kun kan 5ti factorial 5 mee calculatorii fi isanni nu baase wal bira qabne yaa ilaallu. So 5 factorial yoo jenne 120 calculatorii akka jedhe programming keenya akka jedhe. Kan ammoo kaani kan 10 yoo ta'e immoo 11 inni asitti kan 10 meeqa ta'a? Lakkoofsa kana dhufee jechaadha. So 10 factorial asirraa ilaalaa tokkum 3 6 2 8 8 0. So programming keenya tokkuma jechuudha. Maaliif dugda duuba calculatories kanumatti jira san nuti barreessine amma kana jechuudha. So Android programming course kanaan dura kenne ilaaluu dandeessu. Kana mobile application hojjennee turre calculatory akkamitti akka hojjennu isa ilaaluu dandeessu. C++ irrattis waa'ee kana hedduminaan kaafneerra. So for looping baay'ee barbaachisaadha. Wanti irra deddeebi'amee hojjetamu data analysis yaa ta'u machine learning dhibba irra deddeebiidhaan waan hojjetuu fi kuni nu barbaachisa. Kan hubachuu qabdu gaaffii yoo qabaattan immoo asuma YouTube video kana jalatti koomentii godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Kutaa itti aanu irratti immoo functionii akkamitti define akka goonu wajjiniin ilaalla. Ammasittuu isa barattan kana hunda practice godhaa yaala nagaan oolaa.